Nabi Yesuus kana fayyisutti nan fudhadha jechuudha. Erga fedha Rabbii nan fayyisa jedhee dubbate bakka in fayyisa jechuudha. Maaliif wal qixxummaadhaan ilaaltanii maaliif arrabsitu? Erga akkasii wal qixxeedha jirri kun nama fakkeenya indaa'uuni ija namummaatiin gaafa laallu Yesuus Kiristoos yookaan Iisaan isin jettan kuni Muhammadii waan caalu natti fakkaata. Muhammadii waan caalu amma barreeffachaa deeme malee harka badu jira. Gabaabsi malee sa'aatii meeqa guutuu jirta gaafii tokko sa'aatii meeqa asoo jirta si eegu jiraani. Nama guddaadha waan ta'eef waan ta'e na barsiisuu dandeessuuf isin gaafata. Ani dargaggeessuma akka keetii saniif hin rakkatin ati. Dargaggeessuma akka keetiiti hin rakkatin sanii. Akkasiin jedhe ayya tole. Gaafiin kan kee bareedaadha. Fitadheenaa deebistu moo durana? Okay. Fitadhu dafii tole. Dafii fitadhu malee inni kan biraan immoo namoonni gurguddaa keessanii fakkeenyaaf quraanni keessanii arraba badaa nama arrabsaa jedhee wanti ni ta'amu yeroo badaa fakkeenyaaf dhiifama naaf godhan abummaa asirraa yeroo isaan jecha babbadaa dubbatan nan dhaga'a akka macaafa qulqulluutti immoo wanti bu'aa hin buune arraba kee irraa hin bayinii jedhee dubbata. Quraannis akka kanatti hin barsiisu moo maaliif nama guddaa ta'an jechoota hin barbaachisne jechoota nama saalfachiisu nama arrabsu amantoonni keessan kana lamaan baree wantoota biraa moo yeroo biraa dhufee si gaafachuu danda'a. Sirriitti dhageeffadhu amma. Ka xumuraa kanarraa si kaasa kaabuu mo'azu sun taane kaachi duraadha gaafii afur moo shan gaafatte jidduu kanaadha. Tokkoffaadha kaati jettee Yesuus Kiristoos fedha Rabbiitiin haa fayyisuuyyuu Yesuus Kiristoos akka fayyisaa ta'e maaf itti namannee eega Quraan keessan dubbate kan jettee fi muutii qabadhu dhageeffadhu. Maaliif itti namannee kan jettu dhugaadha Yesuus Kiristoos yeroo jiru sanitti akka inni fayyisaa ture akka inni ammas du'aa kaasaa ture fedha Rabbiitiin ni amanne isa kan Quraan irra jira. Akkana jechuun amma saatii kana Yesuus lafarra jiraatee fayyisaa miti. Inni amma deemaa jiru kun bikka eessattuu amma biyya Afrikaa kana keessatti maqaa Yesuusiin fayyimna jedhanii inni kun karaa daldalaati. Karaa daldalaati, karaa raajonni namoonni raajota ofiin jedhan ka'aniiti ittiin uummata gowwoomsanii ittiin saamanidha jennee amanna nuti. Si garaa miti. Nu Yesuus Kiristoos du'aa kaasee gaafa jennu gaafa jiru san waan inni hojjete Rabbiin nutti hime malee achi asitti saatii kana maqaa Yesuusiin namni du'aa kaasu hin jiru. Maqaa Yesuus du'aa kaasuu dhiisiitii tiisise du'e kaasuu hin danda'u saatii kanatti jechuudha. Namni kaasuu danda'u jiraate ni badhaasaa kun akka garee shaadaatti qarshii guddaa badhaafna. Namni du'aa kaasuu danda'u yoo jiraate du'aa mawayiidhaa haa kaasu. Du'aa barbaade haa kaasuutti nama du'aa kaasu yoo jiraate pheenxee ta'ee akka garee shaadaatti asiin dura waadaa isinii galee jira. Isin badhaafna nama sanii jechuudha. Namni maqaa Yesuusiin du'aa kaasuu danda'u jiru saatii kana. Yesuus kaasuu danda'u illee jiru. Tamaam. Wanni dubbataa jiru waan duraati. Du'aa kaasuu jiru. Maqaa Yesuus du'aa kaasuu hin danda'u. Du'aa namaatiin miti du'aa waan biraatis kaasuu hin danda'u. Saatii kanatti maqaa Yesuus waa hojjete jenneetti hin amanu saatii kanatti. Nuti kan haasa'u jiru Museen akkan hojjete wagguu jennu waa yeroo sanii. Yesuus akkan hojjete wagguu jennu waa yeroo saniiti. Kun kan. Lammaffaadhaa immoo kan lammaffaadhaa immoo kan itti gaafatte keessa waa'ee Nabi Muhammadii fi Yesuus Kiristoos addaan baaftanii ilaaltan kan jette laa kana Quraan irraa nu dhowwa. Laa nufarriqu suuraa lammaffaa irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'aala gaafa nuti dubbatu bakka lamatti jira wanni kun laa nufarriqu bayna ahadin minhum jedha. Isaan jidduu isaanii addaan baafnee ni ilaallu jedha. Nabiyyoota kamiyyuu nuti addaan baafnee ni ilaallu nuti. Kabaja qabnaaf. Akka tasaa nama Yesuus arrabsu waan ta'eef nama hubannoo hin qabne nama ta'e Musliima ofiin jedhu malee inni hubannoo hin qabne raawummaarra waan tokko hin beekne malee nuti akka musliimaatitti nabiyyoota tokkollee addaan baafnee kaan ol fuunee kan gadi hin buufu kun dhoowwamaadha. Kan gabbuusaa kan ajje kan arrabsaa kan ammoo waan akkasiidhaan hojjennu hundumti keenya onnee keenya keessadha. Inumaawu sila Yesuus Kiristoos saatii kana jiraate namni wahiidha akkama isin ajjeechaa isaatii ajjeefame jettanii ajjeechaa isaatii gammaddanii miti. Osoo namni isa ajjeese jedhe muslimni lubbuu fiidha dabarsee dura kenna. Yesuus Kiristoos achiin amma baga ajjeefame jettanii itti gammaddan cubbuu keenyaaf ajjeefame jedha. Nuti ammoo akka musliimaatitti nabiyyi rabbiidha ajjeefamuudhaa miti. Balaan takka isa namni isa arrabsuu isatti hin dhiifnu. Osoo saatii kana ka jiraatu taate jechuudha. Nu biratti kabajaa guddaa qaba. Laakiin wantoota namoota wallaaloo garagaraadhaa ka waa dubbatan san ilaalin sun waan amantaa bakka bu'u hin qabu jechuudha. Kun kan. Sigaltee Quraana keessa ka dubbatullee Rabbiin fakkeenya suuraa mu'mintoonni maal ta'ala laa nufarriqu bayna ahadin minhum
jedhan jedha. Hundumattuu amannaa tokko Bede biara kade. sagaleen kun jira. Viidiyoon banatiin goobasi ko. Viidiyoon banatiin na jeeqa waan ta'eef. Sagaleen kun jira mee waatama. Akkasiin jedhe akkasiidha. Nuti addaan baafnee ilaallu garuu ammoo bakka itti Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam Nabi Muhammad fi Yesuus Kiristoos bakka itti xiqqoo si garaagarummaa qaba waan xiqqoo jirti. Isiin sun maalidha? Tokko Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam aalama guutuuf akka ergaman dubbatanii jiran. Qur'aan illee dubbatee jira. Fakkeenya suuraa 25 faasa tokko laaluu dandeessa. Qur'aana kana Rabbiin subhanahu wa ta'ala aalama guutuudhaaf akka inni dinniina ta'uuf jecha ergama kana akka erge Qur'aanni kun akka bu'e dubbataa jechuudha. Suuraa 21 faata 97 illee odayteetti ilaalte akkasuma achirra jira. Duuba Qur'aana keessatti jechuudha ata 117 jechuudha. Suuraa 21 faata 117. Rabbiin subhanahu wa ta'ala aalama guutuudhaaf ergee jedhee Qur'aana kana keessa dubbate Nabi Muhammadin. Yesuus Kiristoos yoo bira dhaytamu Yesuus Kiristoos suuraa 350 irratti Rabbiin wa rasuulan ila bani Israa'el. Gara saba Israa'elitti ergameedha jedhee dubbata. Ergamaa goonee erginee jira gara saba Israa'elitti jedhee dubbata. Eenyuun Isa alayhi salaam yookaan Yesuus Kiristoos. Kanaafuu Yesuus Kiristoos saba Israa'elitti ergamee jira. Nu ilaallatu gaafa jennu ergaan isaadhaan sun ammatti waan inni jedheen guututti waan inni jedhe isaanii ammatti waan jechuu hin dandeenyu jechuudha. Si garaa miti isa. Nabi Muhammad aalama guutuuf ergama. Wanni isaan jedhan Yesuus as ergamanilleedha. Kanaafuu dubbii isaaniidhaa qaban tokko isa kana. Lammaffaadha Yesuus Kiristoos gaafa seen ergame achi asitti ammoo ergaan isaadhaa akka barbaachisutti uummata biraan geenye ni jallatee jennaan nuti. Nabi Muhammad ammoo alayhi salaatu wassalaam erga dhufaniin booda ergaa Rabbiidhaa san bakkatti deebisanii Nabi Muhammad gaafa dhufanii osoo silaa Yesuus Kiristoos ergaan isaa aalama guutuudhaaf taate silaa Nabi Muhammadin ergaman. Nabi Muhammad wanni ergamaniif ergaan isaadhaa waan karaa ramakteef akkuma saba Israa'eliittuu jechuudha. Rabbi Nabi Muhammad ammoo gaafa dhufan ergaa Rabbiidhaa bakkatti deebisanii Rabbiin tokkicha Rabbiin tolee jedhaa jedhan. Eega jedhanii Nabi Muhammad dhufuun dirqamata. Sadaffaa irratti ammoo nabiyyiin tokko ummata itti ergame irraa haqa qaba. Haqa qaba. Nabiyyoota ni amanna dhugaadha ni amanna. Garuu fakkeenyaaf amma Yesuus Kiristoos gaafa dhufe asirratti kasi galuuf Yesuus Kiristoos gaafa Yahudoota maal jedheen? Yahudoota maal jedheen? Musee hordofaa jedhee Museedhaatti yaanu ana hordofaa jedheen. Ana hordofaa jedheesi. Museetti yoo ka amantattaate ana hordofaa jedhee Yahudootaan. Maaliif jennaan nabiyyii duraadhaatti amanuun nabiyyii boodaan dhufe hordofuu hin dhoowwu. Nabiyyii boodaan dhufe ka hordofuun dirqama ta'u Yesuus Kiristoos yeroo Yesuus dhufetti. Museetti garuu amanuun barbaachisaadha. Museetti amanin aan jenne Yesuus. Museetti amanaati garuu waan Museen jedhetti illee amanaati garuu ana hordofaa jedhe. Ana hordofaa ana karaa jedhee uummata jechuudha. Yeroo sanatti waan dubbeessa. Uummata san irratti uummanni itti ergamanitti kan dirqama ta'u isa kana hordofu. Nabi Muhammad illee dhufan akkasuma. Museetti illee amana, Yesuusitti illee amana, Iisatti illee amana garuu ammoo ana tolee jedhaa jedhan. Inumaa bira dabarsanii osoo Museen osoo jiraate zamana kana keessa hordofu malee wanni biraa ta'u jedhan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Ana hordofu malee kan biraa ta'u jedhanii dubbatanii jechuudha. Sigalee kanaafuu hordofuun dirqama uummataati. Uummata nabiyyiin sun itti ergame. Garuu itti amanuun hunduma ilaallata. Hundumatti amanna. Ka hordofnu ammoo Nabi Muhammad. Ka hordofnu Qur'aan. Hordofuu fi kaan gochuun itti amanuu waan garaagarummaa qabu siin jechuu barbaade. Nuti itti amanna gaafa siin jennu amantii keessatti addan baafnu. Ni hordofnu Nabi Muhammad gaafa siin jennu barsiisni nuti hordofnu barsiisa Nabi Muhammad. Osoo barsiisni Yesuus ka uummata guutuudhaaf akka jirutti ajaju taate Muhammad sila argamu jechuudha. Nabi Muhammad jedhamu maal qabsaa wanni taasisni sirrii akka jechuun mataa isaa sirrii akka karaa irra jallate jechuudha. Akka namoonni karaa irra jallisan argisiisa. Ibse kun akka islaamummaatti ilaalcha islaamummaatiin si ibse. Kun ammoo kan Abu Mu'aazin jette sun Abu Mu'aaz maaliif waan hin taane dubbatanii kaati jette Abu Mu'aaz waan hin taane dubbatanii Abu Mu'aaz waan hin taane dubbatu Abu Mu'aazin inumaa nurra caalaa kiristaanonni Abu Mu'aazin irra jaalatanii sababni isaadha Abu Mu'aaz suu dheedhee isin taasaa kolfaa isin taasaa siduu yoo akka tasaadha guyyaa tokko wayidha guyyaa Abu Mu'aazin kiristaanii wayii dhufee aarse wayidha argiteeti guyyaa sana ammoo Abu Mu'aaz aaree waa dubbatee jennaan guyyaa sana irra dhuftee yoo ta'e malee Abu Mu'aazin hordofi irraa dhageeffadhu illee baarakallahu akkas hordofi wanna jedhiiti Abu Mu'aaz naman tuqu. Bakkoon qabaan ammaan gaaffii garee shaadaa sanan gaafadha garee wangeelaa sanan gaafadha gallamaanitti jechuun waan gallamaan gaafadhu yoo nan beekaa wanta itti amanu yeroo sana murteessa yeroo wanti ni ta'u jechuudha. Gaaffiin inni isin ijoollonni Yesuusin arrabsanii dadhabina isaaniiti wanti ni kan jettan achirratti deebii quubsaanaa ta'eera yaa'u akka amantiin keessanii arrabsu jedhameen
qaame akkan taane natti himtaniitti haa ta'uu dadhabina isaanii kuni yeroo gara fuulduraatti garootu abbootiin amantaa otoo kan eenyuyyuu haa ta'uu warra akkasii gorfameetu barumsa akkasii kenname ariifiidha. Gaafin inni waa'ee nama arrabsuu quraanatu ajaja kan jedhu suni naan deebine garuu fakkeenyaaf hundumatu nama arrabsa maal laata maali minaamin jedhanii yeroo dhaga'u nama arrabsu quraanatu ajaja amma fakkeenyaaf akka macaafa qulqulluutti waan nama arrabsuudha inni sun si deebee jira barri nabiyyoota akka see galuufi mee qoy maal fixaa miti jidduudhaan saati yoo dheeressan haasoo hin akkasitti hin tolu akkasiin jedhe waan garii waan jidduudhaan deebisuu jira obsi dabalaa tasammaa ka jettu sun yeroo takka obsi hin jarjarinaa jiru akkasiin jedhe isa san si deebisee ture bar islaamummaan nabiyyoota addaan hin baasinaa jedha nuti nabiyyi ani xumura sitti hime osoo saati kana jiraate maqaan isaa dhaamuudhaa miti namni cinaa isaadha tuquu abadan hin eeyyamnu siin jechaatiin ture shaadaa yoo jiraate seensisaan ijoo si galaa miti isaa kanaafuu nuti muslima tokko namni tokko wanna jedhee islaamummaa keessatti nabiyyi arrabsuudhaa miti irra caalaan Nabi Muhammad alayhi wasallam cubbuun irra caalaan nama nabiyyi arrabsuu fi akkasuma nabiyyi ajjeesuun cubbuu akka malee ka rabbiin hin arrabne ta'uu dubbatan. Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam hin arrabsuun bar hatta muslim tokko Nabi Muhammad hin arrabsinaan irra dabramuufiin hin danda'amu. Nabiyyoota kaanillee arrabsinaan akkasuma irra dabramuu hin danda'amu ka jiru haasa wajjira. Si galaa miti isaa qixaata guddaadha qaba inni islaamummaa keessatti. Nabiyyi tokko arrabsuun hin ta'u. Nabiyyi tokkoyyuu arrabsuun hin ta'u nama rabbiin filateetiin ergate. Inni kun islaamummaa keessa nama baasa goobasi kun. Islaamummaa keessa nama baasa nabiyyi tokko nama rabbiin maqaa isaatiin dubbatee nabiyyummaa isaadhaa hime sini galtee akkasiidha. Hayyee shaadaa dabalatu. Nagaadha alhamdulillah fayyumaami. Nagaa kiyaan. Hayyee maaltu jira? Hayyee gaaffii wayii isin gaafachuu barbaadeen ture. Gaaffii lamadha. Waan nikaahaf talaqaa yoo taate waan tokko nan gaafatiin. Waan nikaahatiif talaqaa yoo taate wal gadhiisuu wal fuudhu yoo taate ani waan akkasirra naasa'u. Miidiyaa irratti yeroo hunda dubbadha. Waan biraa yoo taate gaafadhu rakkoo miti ilaalla. Miti kono. Maalidha duuba gaafadhu? Kiristaana moo ati? Kiristaanaan. Okay, akkas taanaan itti fufi rakkoo miti ati waan nikaahatiif waan talaqaan gaafattu ati kiristaana taanaan itti fufi ayye. Gaaffiin kiyyaa garaagarummaa Nabi Muhammadii fi dhaloota Kiristoos gidduu waggaa 500 jira maachuu dhageera. Kan ammatti ragaa isiniif kennuu hin danda'u. Garuu gara fuulduraatti ragaa isiniif kennuu hin danda'a. So gaaffiin koo asirratti garaagarummaa waggaa 500 kana gidduutti islaamummaan jira ture. Garaagarummaa waggaa 500 kana gidduutti islaamummaan jira ture. Ilaa gaaffii koo asirratti hubadhaaf taasisa. Islaamummaan jira ture. Yoo jira ta'e si gaafa shaadaan qabsiisaa ture. Maal jedhee shaadaan qabsiisaa ture. Amma isinii rabbi tokkichumaa Nabi Muhammad ergamaadha jettu. So Yesuus Kiristoos Nabi Muhammad dhalate waloon beekanii Yesuus Kiristoos maal jedhee shaadaa qabsiisaa ture bakka gaafa sana jira. Baay'ee kun baay'ee nagarrama garuu sunuma irraa bachuu barbaade. Gaaffii kana lamaan deebisaa taansee moo kan biraa isin gaafadha. Akka macaafaa si deebisa moo akka quraanaas barsiisa quraanaas si deebisa? Akka macaafaa si deebisa moo akka quraanaas si deebisa? Akka quraanaatti naa deebisa. Akka quraan. Okay, tamam. Tole. Hayyee tole akkaataa quraana ta'u si deebise inni kun suuraa sadaffaarra jira. Suuraa sadaffaatti 50 irraa kaaftee dubbiste akkana jedha sirriitti yoo dhageeffatte jechuudha. Sirriitti na dhageeffadhuuti. Akkaataa quraanni jedhu guutuma isaa si dubbise si himatti tamam. Maal jedha umsaddiqan limaa bayna yadayya min at-tawraat. Ani Yesuus Kiristoos gaafa dhufe Ciisaa jennaan quraanni Ciisaa jedhaani. Ani duraan dabre kitaaba duraan dabre Tawraatiin faa dhugoomsuudhaaf dhugummaa isaa himuudhaaf dhufe akkasumallee garii waan isin irratti haraama godhame dhoowwaa godhame isiniif hayyamuudhaaf dhufe fattaqullah waati'uun isin Allah sodaadhaa rabbiin sodaadhaati anallee tole na jedhaa jedhe kuno akkaataa shaadaatti qabatan isa kana tokko
rabbiin tole jedha Allah sodaadhaati anaaf tole jedha jedhe tokko isa kana tole naaf jedha kan jedhu kan eega sani atattaantu keessatti wa inna Allah wa rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siraatu mustaqim Allahin gooftaa kiyyaaf gooftaa keessan isa qofa gabbara kanatu yu karaa jeelaadha jedhe ummata barsiise jedha wanni shahaadaa ittiin qabatan kanuma nabi Muhammad illee ka jedhan isuma kan Allahin rabbii kiyyaaf rabbii keessanii gooftaa kiyyaaf gooftaa keessanii jedheen si galte eenyutu jedha Iisaa jedha Yesuus Kiristoos ka isin jettaniin jechuudha erga sana ammoo ayata taantu keessatti maal jedha falamma ahassa Iisaa minhum al-kufra saba Israa'eel irraa gaafa kufrii isaan irraa beeke akka isaan hin amanne wagguu beeke qaala man ansaari ila Allah eenyutu naaf tumsamee gara Allah yaamuu irratti jedhe jennaan hawaariyyoonni nuti siif tumsina aamannaa billah Allahitti amannee jirra jedha inni rabbitti amanaa jennaan Allahitti amannee jirra Allahitti amanaa jennaan Allahitti amannee jirra jedhan eenyu hawaariyyoonni barattoonni isaadha jechuudha washhad bi annana muslimuun nuti akka muslimtoota taane ragaa nu bahi jedhan muslimtoonni nabi Muhammadin jiran jidduu kana jidduu Iisaatiif jidduu nabi Muhammad muslimtoonni jirani kaati jette kuno kana washhad bi annana muslimuun nuti akka muslimtoota taane ragaa nu bahi jedhaniin eenyuun Yesuusiin jedhan barattoonni jechuudha hawaariyoota ka jennuun barattoota isaati muslimtoota akka taane ragaa nu bahi jedhan jedha erga isaanii akkamitti shahaadaa qabatan ka jedhu ammoo rabbanaa aamannaa bimaa anzalta wattabacna rasuul rabbii keenya waan ati buuftetti amannee jirra ergamtichallee hordofnee jedhan ergamtichi sun kaminni Yesuus Kiristoos ka isin jettaniin Iisaa alayhi salaam kanaafuu hordofnee jedhanii isatti illee amanne bakka kanarra maal fudhanna tokkoffaa Allahitti amanne jechuu isaanii lammaffaa eenyuun hordofne ergamticha yookaan Iisaa alayhi salaam hordofne jechuu isaaniiti akkuma nuti kun Allahin tokkicha nabi Muhammad ergamaadha jennu kan isaan illeen Allahin tokkicha rabbiin tokkicha rabbitti amanne Allahitti amanne ergamaa hordofne jedhan ergamtichi sun eenyudha Yesuus Kiristoos jechuudha jidduu kanatti ammoo isaan muslima ka jedhu si hime ammoo kana si himee ture si galtee kanaafuu Qur'aanni akkanatti ibsaa siin jechuu barbaadeeti muslimni ture jira nabi Muhammadin dura hawaariyyoonni barattoonni Yesuus Kiristoos iyyuu muslima akka Qur'aana si ibsu jira muslima Yesuus Kiristoos illee kan inni barsiisaa ture islaamummaadha nabi Muhammad ammoo nabiyyi xumuraati malee nabiyyi jalqabaati miti islaamummaadhaaf so kan ammoo baruu yoo barbaadde suuraa 30 irratti Muhammad abbaa isin keessa abbaa nam tokkooti iyyuu miti dhiirota kanneen keessa garuu inni ergama Allaahiti xumuraa nabiyyootaati jedha nabiyyoota keessa xumura malee nabi Muhammad nama jalqabaati miti akka islaamummaatitti nuti akkasitti ilaala nabi Muhammadin dura nabiyyoota hedduu ture nabi Muhammad ammoo kan xumuraati jenna malee kan jalqabaatiin jennuun kanaafuu islaamummaan achi dura jira siin jechuu barbaadeeti nagaanis ni fata'u wanis gaaffii xiqqoo tokko sin gaafa obsi nagaa maaltu jira miti ati osoo kana rabbashtu nageenyi jira miti obsi mucayyoo nageeffattu jiddumaan itti cabsasaa osoo iyya malleen gaafatu saa namni balbala dha'ee haaseenuu jedhanan bismillah maalisi obsi akkasitti obsi giifti as deebi dubbadhu hin baate giifti giifti as deebi dubbadhu Jamaal Abu Muaz ka jedhu kun Abu Muaz immoo kan biraatti ajo Adushi bifa fi tokko sin gaafadhe okay gaafadhu rakkoon kun sana booda deebigaa yoon argadde rakkoon qabu booddees immoo deebii godhaa jamaa yeroo biraa waan kana tuttuqaan gaafachuu nan danda'a fakkeenyaaf Quraana suuraa 3:45 irratti waa'ee Yesuusin ni haasa'a Yesuus achitti fakkeenyaaf ani du'aa nan kaasaa nan fayyisaa kan jedhutu jira isin immoo nabi Muhammadinis ergamaadha jettu Yesuusis akkuma ergamaa jettanii kan isin beektanii sanaafi jechuun gaaffiin kun naa deebinnaan booddee immoo deebi'ee gaaffii waan natti ta'u dhufee isin gaafachuu nan danda'a namni waa walirraa barata waan ta'eefi so nabi Muhammadis Quraana keessatti ani fayyisaadha du'aa nan kaasaa kan jedhe jira laata yoo jiraatee fi rakkoon qabu hin dubbisne hunda waan ta'eefi barumaaf
Dubarata Quraana keessatti Nabi Muhammad akkas jedhee jira ka jettu nuti Quraanni jecha Nabi Muhammad jennee amanu. Nabi Muhammad Quraana keessaa jechaa miti qubee takka hin qaban takka jedhi qabe. Rabbiin suuraa 54 irratti gaafa dubbatu osoo inni jecha garii jechuma garii fuudhee jecha sadii qofa yuusu Quraana keessa jecha sadii miti jechuma muraasa wayiidha osoo ka dubbatu taate Quraana keessa makee sila qabnee isaa jeefna daftaadha. Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam jechaa miti qubee takka keessa hin qaban Quraana keessa. Jechi Quraana keessa kan jiru jecha Rabbiiti malee jecha Nabi Muhammad miti alayhi salatu wasalam. Jecha Nabi Muhammad yoo barbaadde hadiisa keessa barbaada. Sirriitti hubachuu akkaataa musliimitti amanu sirriitti hubachuu si barbaachisa. Fakkeenyaaf amma akkaataa ati jechaa jirtu jecha Muuseedhaa akka nama wangeela Maatewos keessa barbaaduuti. Jecha Muuseedhaa akka nama Maatewos keessa barbaaduuti akkaataa ati jechaa jirtu. Jecha Muuseedhaa Maatewos keessa naafidi waati jette yoo naafidi siin jedha amma hin dandeessu. Jechi Muusee Maatewos siin keessa hin jiru. Quraana keessa jechi Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam hin jiru. Nabi Muhammad akkana jedhee akkas jedhee seenaan Nabi Muhammad Quraana keessa arguu hin dandeessu. Sababni isaa Quraanni jecha Rabbiiti enna malee nuti jecha Nabi Muhammad hin jennu. Kanaafuu ati akkasitti qabe akkaataa musliimitti amanu. Fakkeenyaaf kiristaanni kun jecha Muusee jechi kun macaafa Muusee kun macaafa Isaayyaas kun macaafa Ebaluudhaa jedheetti nama akkasanitti amanuu qabda tokko. Lammaffadhaa ammoo markii ati gaafatte waa'ee Yesuus Kiristoosiin wajji wal qabate du'aa ni kaasu itti amantanii kati jette itti amanna isa kana bareechinee itti amanna. Namni kana sobsiise ammoo muslimaa miti. Isa kana beekaa namni sobsiise Quraanni akka akkas jedhu soo beeku namni kijiba jedhee namni islaamaa miti kaafira ta'a. Quraana keessatti dubbatamee jira akka inni du'aa kaasu garuu du'aa humna isaatiin kaasaa miti. Quraana keessa kan jiru hayyama Allahiitiin fedha Rabbiitiin. Hayyama Rabbiitiin kaasaadha kan Quraana keessatti dubbatame isa kanaadha. Bakkuma ati dubbi suuraa 3 jira suuraa 5 jira. Wanni inni hojjetu guutuun hayyama Rabbiitiin achuma bakkuma ati jette san irrallee jira siin jechuu barbaadeeti. Sadaffaadhaan Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam du'aa kaasanii jiranii kaati jette tokkoffaa gaafin kan kee bakka kana dogongora jedheeti namana. Sababni isaa nabiyyoonni wagguu dhufan nuti nabiyyoonni Yesuus ibn Nabi Muhammad qofaa miti. Nabi Muusaan illee jira, Abrahaam jira, hundi isaanii jira. Nabiyyiin tokko waan wal fakkaataa hojjechuun dirqama miti. Waan wal fakkaataa qabu hojjechuun dirqama miti. Waa yeroo san madaaluun ergama nabiyyiin. Waa yeroo san ummata san injifattuun. Fakkeenyaaf zamana Muusee keessa yoo ilaalte Muuseedhaaf Rabbiin maal kenneef? Ulee kenneef. Ulee bofatti jijjiiramtu kenneef. Macaafa keessa illee jira, Quraana keessa illee jira. Sababni Rabbiin ulee bofatti jijjiiramtu Rabbiin kenneef zamana san keessa zamana warri digimtii dalagu sadarkaa guddaa qabu keessa waan ergame. Gaafa san ummanni digimtii hojjetu gurguddaa wantoota gurguddaa waan dalaguuf jecha waan isaan injifatu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala eenyuuf kenne Muuseedhaaf kennee ulee bofatti jijjiiramtu kenneef jechuudha. Zamana Yesuus keessa dhufe san keessa ammoo wanni ati ilaaluu qabdu yeroo sanitti qaroominni jabaan qaroominna hikkiminnaati. Waan haakimii dadhabsiisuun Rabbiin erge. Du'aa kaasuu hin danda'u haakimiin kamillee. Waan haakimii dadhabsiisuun Rabbiin erge. Laamxii fayyisuu hin danda'u haakimiin yeroo san. Waan haakimii yeroo saniidha amma laamxii fayyisuu hin danda'u. Waan haakimiin hin dandeenyeen ergee jechuudha Rabbiin. Maaliif jenna yeroo san keessa qaroominni jiru qaroomina hikkiminaa waan ta'eef jecha. Erga sana ammoo Nabi Muhammad gaafa dhufan ammoo Nabi Muhammad zamana dhufan keessa zamana naannoo isaan itti ergamanitti qaroominna kana miti kan jiru qaroomina afaaniitu jira. Injifanna afaaniitiin Quraana kana Rabbiin buusee Quraana kana kenneefi jechuudha. Quraana amma ati qabdu kana Quraana amma nuti harkaa qabnu kun Quraana akkeeffamuu hin dandeenye. Ilmi namaa kamiyyuu akkasitti dubbachuu hin dandeenye. Sarara lama akka Quraana fakkeessi namni dubbachuu hin dandeenye. Kitaaba akkasitti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala erge. Kana malee illee ammoo Nabi Muhammad wanni isaan dalagan baay'ee jira. Akka raajiititti jechuudha. Akka raajiititti wanni isaan dalagan baay'ee jira si kennuu dandeessa san. Garuu san dura wannan si hubachiisuu barbaadu. Nabiyyoota irraa hojii wal fakkaataan barbaadinati. Nabiyyoota kuffista akka sanitti. Abrahaam irraa hojii Museen hojjetee jiran jedhin. Musee irraa hojii Yesuus hojjetee jiran jedhin. Yesuus irraa hojii Museen hojjetee jiran jedhin. Si galaa miti isaa hundaafuu akkas jetteetiin hin yaamin. Nabiyyoonni yeroo Rabbiin ergu akka yeroo san madaalutti waa yeroo san madaalu Rabbiin isaan ergaa jechuudha. Akka sanitti hubachuu qabda jedheetii yaada. Akkasii deebiin kan keessuma kana. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya insan berarti wis takhluqu min al-kaitati biidzni san dubisu tinjiran ya. Pada waktu kira yo ani pernah kala ko saddo min berarti rawi mal rawati san ma bar isan wa tin dubis ne bayt. Ayo duga kesane akase wallah. Indu mi ache yo di male. Ayeto bi de ko kan isin gaafa deefi lamanu kalamaatti dhaqanii isin fudhatanii to ulaan urtiisu irraa laata wanti hin beekne jedhu adda baasuuf isin addee
Rakkoon qabu isin bakka erga Yesuus akka du'aa kaasutti ni amananaa jettanii turtanii yeroo mara immoo ijoollonni musliimaa warra tokko tokko akkaataa jecha keessatti jecha keessatti akka kutaatiin hin haasofnetti fedha rabbiitiin akkaataa quraanatti nuti itti amannutti sirriitti dubbatu malee fedha rabbiitiin akka du'aa kaasu jedhanii amantee akka si dubbatu akkasillee erga akka inni du'aa kaasu erga akka inni du'aa kaasu amantanii maaliif arrabsitu yeroo tokko yaa gooba jiru yaa marki fedha rabbiitiin du'aa kaasutti erga amantanii jedhu fedha rabbii ka jedhu isaan hayyama rabbiidhaa bergatiin walummatti qabiituma. Rakkoon qabu fedha rabbiitiin akka inni du'aa kaasu ani jechuun achumarraan dubbisee yaa'u isinis immoo fedhuma rabbiitiin akka inni du'aa kaasu hin amanna jettanii maaliif immoo waliin qixxeessitanii Muhammadii maannoo Nabi Muhammadii keessanii wajjin maaliif ol qixxeetti ija ol qixxeetiin ilaaltanii sababan kana isin gaafadheef amma yeroo darbe dura abdiin nama wayii Yesuus Itoophiyaa minaamin edheetu wanti ni ta'a ture maannoo gaaffii dhiyeessaafii ture isinii galee akka inni fedha rabbiitiin du'aa kaasu akka quraana keessanitti akka macaafa qulqulluutti osoo hin taane akka quraana keessanitti Nabi Muhammadii wajjin kabaja wal qixxee maaf hin laattanii fi akkuma quraana keessanitti akka ergamatti fudhattu erga ergamatti fudhattan immoo maaliif ija wal qixxeen ilaala.